أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة Gaarii waaqiimu salaata dhaabaa jira. Salaata dhaabaadha. Salaata dhaabaa waan faayidaa isinii qabu kan maslahaa gurguddootiin faayidalee gurguddaatiin isinitti deebi'uu danda'u. Gama addunyaatti illee gama akhiratti illee jechuudha. Waan ta'eef jecha salaata dhaabaa jira. Rabbi subhaanahu wa ta'aala hogguu dubbatu salaataan jiru. إنما ويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون جابك صلاة دبتو تلما وامبراتو إن الآبا صلاة جامعوني أكاتا خرورا خايو أمانتان إسلامنا هم صلوا كما رأيتم من أساد إذا فعلت ذلك فقد تم الصلاة أكجان كان آبون كوني يرو تفلي اتففامي يرو ودسا خيزت حال مجفان اتففامي خايو إنك أبون بفسنين dhaabaa jechuun wanti jedhamu ibsa kana salaata dhaabaa jedha. Waatu zakaata. Zakallee jechuudha gaa hinnadhaa jechuudha. Zakallee hinnadhaa. Inni salaata gabbara gartee qaamati jedha. Gabbara dhuunfaati. Dhuunfa fayyada qaayidaa isaa. Waatu zakaata jechuun kun kheyrii muta'addii jedha. Atis jechuudha akhiratti sitti fayyadamtaa addunyaatti irra fayyadamtaa warbi sadaqaati jedhee kanaaf jechuudha tirfii guddaa itti argatta addunyaa kana keessatti barakaatti argatta akhiraa keessatti illee jannati ittiin argatta. Kanaafuu qabeenyi kuni obbo ati kennitu kheyriin kuni gara nama tokkotti gaya mataa keetii irratti sin gabaabbatu jechuudha. Namni kennullee baruu qaba jechuudha. Maal walillee qarqaruun karaa dirqamaatis jira. Karaa sunnummaa tola oolinsaatis jira waan ta'eef zakaa kennadhaadha. Maal salaanni dhaabaa jedhan kun maal yogguu jenne kan lahum kajuu jira. Inni tokko du'aa. Ini dhaabaa jedhamu kun kan Allahu Akbar jalqabame salaamtaadhaan xumuramu jenneeti hayyuu amantichi itti kenniteen jennee ilaalla. Inni zakaa kun xaaharaa qulqullina jechuu osoo hin tahin qabeenya tokko waan amantaan itti wajjabsiifte tokko hammana irraa hammana kennaa jettee kan murteessitu jira. Ammoo itlaaq itti kan kennitu jira ka waa'ee zakaa أموال تجارة خناف جيجودا كسكندا وما تقدموا لأنفسكم واني اسن درسيتان لبوان كيسانيف واني اسن درسيتان من خير غارر واني اسن درسيتان تجدوه عند الله خنقا dalagaawwan khayrii jechuun kunii fi saalih jechuun tokko jaajiran waan saalihaata kajaan kan. Kanaafuu maa dalaalil kitaaba wa sunna kun amala khayrii kan addunyaa keessatti namni dalagu kana dursuun kun wanni isin dursitan min khayrin gaarirraa wanni isin dursitan tajiduhu isa san galata isaati kan argatani galata maa tuqaddimuu san waan dursitanii san galata isaanii argattan inda Allah Allah biratti ni argattan jechuudha. إن الله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى وان سندل ايضا ارجع دوبا وان نقرن جرو وان ان بين جرو وان تكلن جلال خطو هندنديس وان تيف خنافو بريجتني وان وجتهم اكاتا hujii kana raawwadhaa jennetti jala buutanii raawwatuu qabdanii kan jedhu lafa haa jira.
وقالوا لن يدخل الجنة وقالوا نجدن أرم يهودا دا نجدني يهودا يجون كون بمعنى يهوديا جتشودا جاجرا قام براد جمع هايديني ولا جوجرا إن كون إذا بيتجبروا رادي وخنرا يهودا جنم إن كون تكاو جتشو يهودا خندار سنتو غرد عليت ديبي اللي ولا جوجرا بريدا إنا هدنا إليه كرا يجتشو إلا بريدا بيتجبروا رادي سنين جتشا مقا يهود جدام كوني باي وقالوا نجان أرم يهودا لا يدخل الجنة جنة سينو إلا من كان إلا هودا من كان هودا نما يهودات مالي جنة موسين ناموما يهودات مالي جنة هنسين بفخنا خاصين مالي في تزكية جانكا نمني إفما أمنتا في مرتيسة warra jannataatiif hin je'ee ifii murteessee namni kun akka gartee warra jannataa if hin ta'in if godhuun qabu je'a jirra. أو نصارى Takkaa'u nama nasaaraa ta'e malee jannataa gartee ani ammaan tana hin seenu. Nasaaraanis nama nasaaraa ta'e malee Ansaarullaa irraa fuudhamte jenne nama nasaaraa ta'e malee jannata hin seenu. Yahudanis nama Yahudaa ta'e malee jannata hin seenu jedhan. Inni kun maali? Tilka amaaniyyu. تلك أمانيهم مال بقول ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء جاوا كبرت خنابو نوتو خرر جرا مالي اسم خرر هنجرتني يعني جدا مخنات قاتو خنا دي بيسا غودا خالق سبحانه وتعالى تلك اسين سوني جنة إنسان نموت خنا مالي جتون سن أماني جهم جتون حامل أول إسانت وان أرميقون حاملي دي أكنا جتون خجب إسانت جتون خجب إسانت أكنا متحويلي أداء أوفو تاتي مالي ثاني أكاتانا من جنة إتين أرغتوس أناتو كتاو مطوفا خيستو مرتسيجر بفسانيني مالي أنا جتون رامت خنابو خوني خجب إسانتي حويلي إسانتي جنتي لالله حوو إساني أكنو فجمانا جتشودا خجب إساني جتشو قل هاتوا برهانكم قل جي محمد إساني جد دوبا هاتوا فداجين برهانكم دليل خيسان هادون كن أسدو هذا يجاجدا خنابو دليل خيسان فدا يو دليل قباتا حجايو قباتا يو يقين الرخجير تنتات واني يهودا ملي نصارى ملي جنة سيب وخنجو أنا برايس قما خطاب أمبوس الرئيس قما حديث النبي جوتت وهي قول الرئيس يو خجيرات تنتات واني كان خجيرات يو تاتي دليلا كيسان حجا خيسان فدا حجا خيسان فدا إن كنتم صادقين يو خدوغا دبتن تاتن يو خدوغا دبتن تاتن يو دوغا وان جتن كان خيسة خدوغا دبتن يو تاتن يجمع تلك الأماني مجردة والدواء الدواء الباطلة حجين مخنف خيسة يو خدوغا دبتن تاتن بلى من أسلم بلا لكي دبي واك اسنجتني متي خنافو جنة نمي بران سينو نما بيچاتو سينا جتني أكاتا اسنجتن كنا متي لكي من أسلم نمي إسلامي سي وجهه لله فولا ساخ إسلامي سي لله يعلم كإسلامي سي وهو محسن حال الناس محسني تهنجج حال الناس محسني تهنجج محسن ججون وجي حجته خنا تلچا حالة تهنجج تلچا تو ججون
kan rabbii kanaa qulqulleessee hojjetu falahu ajruhu فله أجره fuula bichaa jechuu osoo hin tahin fuula kana dubbatee qaama guutuu jechuu asirratti hojii asii jira bakka biratti asii jira maaliif inni kuni waan ilma namarraa argamu waan namni yoo karaa tokkotti garagaluu barbaades isaan garagalu ammallee yoo meeshaaleen waa beektu argaadha kan immoo ajaa fi urgaa beektus jechuudha wanni akka funyaanii wanni akka sagalee dhaga'us jechuudha achi keessa jira kanaaf jechuudha isa fuulaa kana rabbi subhaanahu wa ta'ala qassasee jaa jiran malee fuula bichaa miti guutummaan nu keessa seena jaa jirani galan isaa taala inda rabbii isaa biratti عند ربه rabbii isaa biratti isaaf taala ولا خوف عليهم walaa khawfun alayhim duuba sodaa waa isaan irratti hin taane laalogguu dura mufrada godhee ta'oofaa jira mana islaamaa keessa waa jira wajaa wagguu jemaniit deebi وهو وجود اسم سن موسين وجود اسم سن فلا وجود اسسن اجر وجود عند ربي وجود اما ديبيتي جمع مال في كلمتي خنا جيتش جدا مخن لا لودان من يكون وما ترى تكجا مفرد جنين لا اي معنى سالا لودان من خنا جلا وانت سين جرت لان المسلمات يفتنون سينا وايا خدريتيس خامات بوتمتو المسيح ولا خوف عليهم صدا وإسانة انتان جي تنافه الدميسيج عليهم وجود ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون وما في يحزنون اللي قاسني في الدميسي إسان كياد دوان تاني يججو يا دومان تقولين كيسانة تجيرون تاني يججو لا نمقول إسلام السيقوني أمو شابر يجيك أبتيجو وقالت اليهود يهودا نجت ليست النصارى على شيء نصارى انتاني على شيء حسن من الدين وان غاري تهرت انتاني دين الإسلام من الراجل تيزينس يقول قليسي تنامو يقول قليس وقالت النصارى نصارى اللي نجت ليست اليهود على شيء يهودا ورمجا مخوني على شيء حسن من الدين شيء تكبريدا خمتي دين الإسلام الرا إرنجيرن جت نامو يفهمت عادة يجبدور إنكم سرين ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم جيت والله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا hanga wala khidneeti midhaa takkallee namoonni kana ifin juuqon kanama kanaati nuti kana namni ifin jechuu nu barbaachisa kuni rabbi subhaanahu wa ta'ala tu'allimuna allah bidiinikum jedha yeroo yoo anuma barsiisuu barbaadan malee bu'ammaan dhufuu maalii nuti warra kana naannu abnaa'ullahi wa ahibbaa'us jetti jedhu kanaafu wanti kanaa kun sirrii miti قولanga qolola khilleeti miraa takkallee jahannamin naqa hin ifamanii je Allah subhanahu wa ta'ala bakka tanaa miti namni hojii dirqama namatti kenname kana amantaa kan hojiitti jijjiiruudha malee afaaninii miti dubbiini ليست اليهود يهودا انتان على شيء حسن من الدين الانتان وهم يتلون الكتاب يا حال إنسان كتاب قرآن يجيش Halisaan kitaaba qaran, Tawraa qaran, Injiil qaran, kitaabni kun waa kana hin jiru. Akkanuma fayyumaa dhagaa afaanumaan namni gaa waan akkanaa kana oofuun maali? Namni amantaa akkuma kitaabni jiru sanitti yoo deeme maali? Kuni kufrummaa agarsiisa malee waan biraatii miti. كذلك قال الذين لا
teessina marii osoo hin ta'in kana jechuudha. ومن أظلم gaariidha. Waman adlamuun kun quraana kana keessatti bakkoolee hedduutti argama. Isa kana isma tabdiil jedhaniini inni lubbuu isaa miidhe inni kaafira ta'e hin jiru jechuun istifaamni kuni istifaama inkaaraa jenneeti keessatti nafi jennee ilaala. Inni lubbuu isaa miidhe hin jiru. Qoree hedduutti kan kaasu kanarraa maaltu ibsa? Kunis kana malee irra hin jiru. Kana malee kunis hin jiru. Numa jaa. Maal akkana jechuun wahuma boodarra dhufu kanaatu isa kana ibsa jaa. Waman azlamu namni lubbuu isaa miidhe waan jiru mimman منع مساجد الله mimman mana'a nama dhoorgerra jechuudha. Masaajidallahi masjidan Allah nama dhoorgerra. Nama masjidan Allah dhoorgerra namni lubbuu isaa miidhe hin jiru kaafirri sanirraa hin jiru. Masjidan Allah akkam ta'urraa dhoorge? أن يذكر فيها اسمه An yuskara dubbatamurraa kan dhoorgerra badala gootee masaajidaa kanarra dubbatamurraa kan dhoorgerra fiyaa masaajida Allah san keessatti ismuu maqaan isaa dubbatamurraa kan dhoorgerra jechuudha. وسعى في خرابها مكان الله خيزي دبتمو الأرقو جيتشون مسجد خيستي بكمان سلاني دبتمو الأف أمانتان كيسو إساساني مكان الله خيزي دبتمو جيتشون كوني صلاة وخيستي سلما دبتمو خرمان اللي أجي خيستي قرآن قرأوا ربي ذكروا kadhatu baratu barsiisu jenneeti kuni iddoo achirraa galtanii namoonni gurguddaan cufti eebbifame jenneeti ilaalla. Ayyuus gara dubbatamurraa kan dhoorgerra fiyaa masjidan Allah kanan keessatti ismuhu maqaan Allah wasa'aa fi kharabiha wasa'a kan carraaqerra namni lubbuu isaa miidhe waan jiru inni irra kaafira ta'e jiru jechuudha. Kan carraaqerra fi kharaabiyaa masjidan Allah san jechuudha onsuu keessatti jechuudha. Onsuu keessatti diiguu keessatti kabajaa ulfinaa qabaatu dhabuu keessatti kunis jechuudha hamma keessatti gabbaroonni adda addaa geeggeeffamuu hin dandeenye tokko godhuudhaan ifillee keessatti gabbaruu hangama keessatti hin gabbare tokko sanirra namni lubbuu isaa miidhe waan jiru jechuudha. Masjidan kana maaliif heddummeessa oguu jedhe nama akkuma masaajidan laman amana billaa wal yawmil aakhir wal qaama salaata jedhee bakka biratti illee dubbata. Kuni maali yoo jenne masjidni haramaa kuni masjida guddaa mindaa guddaa qabu salaanni isaa galanni isaa tokkichi gara salaata 100 qixxaawa. Kanaafuu akka waan masjidni guutuun isa jalatti jiraanna akka waan guutuu masjida addunyaarra jiruu ta'e jechuudha. Kanaaf jecha heddummeessee Khaalid subhaanahu wa ta'aalaa kaasee dubbataa jaa jiranii ulaa'ika maa kaana lahum ulaa'ika isaanan suni maa kaana lahum isaaniif waan taane jechuun isaaniif hin fakkaatu jechuudha. Warreen lubbuu isaanii miidhe kanaaf warreen amma kafre kanaaf isaaniif hin fakkaatu. أن يدخلوها إلا خائفين أن يدخلوها مسجدنا الله سنسين إساني في فكات جيج مسجدنا ما أمنتاتو سينا مالينا ما أمنتان آمني أهلين كفري لا مسجد حراماتينا خنبيروتينا أي مسجدين الدنباس ومالت كافر خناس الدنباس ومالت خنا في خنا مالي بالعموم gaari jechuudha umuma kenna labziin kun tilaaqa kenna jechuudha sababaan hin kassasu waan ta'eef kanaafu
إساني في فكاتو مسجدنا لا سين إلا خائفين إلا خائفين حال إسان قرتني أمان تنا صداتو تانيت ملي حال صداتو تانيت ملي حال صداتو جتشون كوني حنايو تاتي ملي مالي في قام مسلمة خنرغا صداتا قام مسلمة خن وصبجيرو مسجد خن خيسة سينون إساني فكرتو مالي في حنان صداتا يوكسيتي في لا فاتاتي مالي فولدراف إيه تمسي قدامي فاتين داني أرقماوت وان تيف مسيني حرام الليل أكا أما قرتي اتياءني قرتي وبوساني نمو هجي في عمرها في قنا يجو لغا وهجي خنا قراني سي قلالا وچوبا فتاني بفا أكاسيت وانتي دلغا مخوني ندابة فولدراف يجو ربي سبحانه وتعالى خاصاجر يجو لا لهم في الدنيا لهم في الدنيا خزي لهم إسان انتهى كابرتوتا خنا ودي لبو إساني ميدي إلا كفر خجل نخنا افتهادا الدنيا خيزت خزي يجو إنني إساني تادت كأني إساني تادت قولي مالي جبر إساني رتي ولمي جبر فائدة فوق فعا خنافي قتمو في بوليامو في قبين إساني الليل إلا ساممو فاجي وانتون هدون جرجيجو كأني إساني تادت الدنيا خيزت ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم إسان تعالى في الآخرة آخرة إذا عذاب عظيم إتعانوا قدات إسان تعالى آية ولله المشرق والمغرب قارنا اللهم قفا افتها لله خنا دولة دبرسون قفا خنا خير ولله اللهم قفا افتها المشرق ججون قمني بها جهان بها خرادون باتون كان جهان بها ججون والمغرب خراد دهاتس خالق مفتاح خان خونس كيجوما إني بلا ملكتا هنجير وسما جهان ترتينو خان خالق أن متاو مال في يهودا غردها خنا دي بتجا نصارى تنما أقول له خرجتني بها خنا غرتجا هي خونس كيجوما جيجو خرانا غرغلا إسلاما خرق عباك ديبيا غمنا صلاة جي غمنا ديبيا جو خانا نلقود أبدا مالي إنه نسخي جمعاي خبرات في متي خراخنا غرغلا رمي سنجي سنجرو تلاي يوم بلان كيسا خرا سنتاتس أما حفيد جرا عند لقوانتي بفقنا بيخا فإنما تولوا فأينما تولوا بكما إسين اتغرغلتن شوف خيستو فثم وجه الله فثم جتي هذا وجه الله يفول الله جتي هذا جتون عليم إن الله سبحانه وتعالى واسع يجود بلاد فضله تلوريسي سبلاد عليم عليم بيخاد لما تلوريسي ساسا حقا قلت لي بيخاد الله سبحانه وتعالى بفهنا أنا وقالوا كتلا اتخذ الله ولدا ما كان أقول صلاة سنة خليمنا خيزي تاتي في صلاة فردي لا خليمنا خيزي تاتي لاتو
جهمان تديب تنشفتمو قبلة الله تي جمنا ديا جمنا با جمنا ماريجو إنجنو ما بين المشرق والمغرب قبلة الجنة بفضل الله وقالوا نجدا وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا نجدا أين جدا يهود في نصارى جدا ما جدا اتخذ الله نقول أتجاد ولدا جدا المو نقول أتجاد أكنت المو قلتو إكيني أنا ulfina ani qabu guddina ani qabu diiguu jedhameeti laalame maalifi allaha ilmoodha godhate waqaalati nasaraa masih ibnullah jetti ata biraa keessatti jiru waqaalati yahuud uzeyr ibnullah kana bira kutani nahnu abnaa'ullah wa ahbaa'u nuti guutummaanu هاي جرى لما بيتشاو سنتين نتي ما إلمان مساتو جانبا إنه إسمالي ما قمنا ما في السماوات والسماوات كيف تيفي والأرض والندجي خيزيتي اللهم قفا فيه بران كان شفاتو خيجاجتو نمي المو غرتي أمان تن أرغتو خوني المو بربادو خوني نما دري أمري سريفتو دندي جدا وقو غري المو تنان أبلو غمنا هاغور أبلو غمنا هاغور أنا سينين السودان الجو أنا هو تاتف أكمت osoo ajajatuu barbaade cufan ajajadha akka isa tokkotti nama ilmoo bichaa fi maaliyyoo bichaa deemuu miti maali dubbiin kun badiicu samaawaati inni kunuutaa kun maanaa hedduu qaba afdalu salaati xulu kunuuti jedhe muhammad alayhi salaatu wassalaam irra caalan kunuuta dhaabbata jechuudha afdalu salaati irra caalan salaata xulu kunuuti dhaabbata dheeressuu jedha inni kun immoo hamaanaa gartee dhaabbata dheeressuu sana osoo hin ta'in hamaanaa gartanii qaalii allaha godhuu hajamu kan maanotii 11 qaba waan ta'eef inni kun walqaanitiin walqaanitaatti akka jennu sani bifa san dhufa jechuudha duuba gama biraatiin qophuun laqaanitiin ajanii tokko jira kunuuta tokko jira hamaanaa usaniituma hubuu salaatan kana nama dubbisuudhaa usuu jechuudha famurnaa bisuukooti kunuunaa ilkalaam akka jankan kunuuta tokko hamaanaa du'aa tokko jira kanatti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka jennu hubuu gartee naazilaan buutee rakkoo adda addaatu jechuudha maanaa hedduu qaba waan ta'eef har'ammoo haasii kun hamaanaa qaalii godhuutii jenneeti laallee isa kana goona maanaa 11 takka maanaa 13 qaba jenneeti bifa kanaan laalla inni cuftinuu bakkoolee itti malutti fassarree akkasitti dabarra kanaafuu asitti immoo itti murteeffamu isa kana ta'uu qaba jenneeti laalla.